إيش نجيني واقعيو سني فابايتو غافي كانت تجرا غافي نغافتن أنا كيا دكوتي تاني سني دي بيسا مجيو تكوتو بيا غالي بري كوما إبشاني هولينك أبا يتة كوما إبشاني هولينك أبا بيا غالي هجتشو غارو وانتو تك سدن كنا كيسان فدام هدا باسينة تبيمي هاتي بيا جرتان انجتة كانشي يالتي توكوفا سوقي بانachun barbaada yette yoo hinnin taane mana nyaata sinan fedha yette yookiin immoo mana suuraa jette waan sadan kana keessa mana suuraa mana nyaata suuqii jette anatu yaanni koo kana garuu ati immoo keessa jirtaa hojjechaa jirtaa biyya keessa waan jirtuuf hamma tokko adda baaftee beektaa natti mi jette kaapitaalli ishii 500 isiniin jedheera dhugaa dubbachuuf hojiin an hojjedha jennaani amma keessa jirtuutti si yaada dhabsiisu malee hinuma hojjetta hinuma hargattas amma ta'e hinuma hojjettas hinuma hargattas jechuudha kanaaf gaafii ishee akkasii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hojii kam yoo hojjettanii dadhabbii isaatu garaagarii hakkaataatti hojjettan isaatu garaagarii faayidaa isaatu garaagarii malee inuma hojjettu numa fayyadamtu aataa obboleettii kanaaf raakaasee heregi isiniifis yaada ta'a waan ta'eef namni kaayyoo hin qabne hin jiru waan ta'eef garuu murtoon kan abbaati nama hojiin fedhi koo waan biraa yoo ta'e namni yoo kan hojjedhu naan jedhe dirqama hojii sanaan hojjedhu garuu xinxalee yaadeemmoo ani ogummaan koo eessarratti ijannoo sammuu koo eessarratti isa jedhu yaadeetti deemuu danda'a kanaafi dhugaa dubbachuuf nama dhibaa ani mana suuraa biyya keenyatti kaapitaalli isaas giddu galeessa mana kiraasaas qabattanii maal hojjettan inuma hojjettu inkaama baay'ee akkaataa naannottis hin hundeeffama innaan isiniin jedhama fakkeenya naannoo koo kanatti manni suuraa baay'een jira moo hin jiru hojiin isaa ammam eeudhaan deemaa jiru isa jedhamu haala yeroo ammaatiin yoommoo magaalaa keessa ta'e immoo iddoo guuteera waan ta'eef amma namiti jechuudha haa ta'u garuu amma fakkeenya magaalaa waan narraa yoo xiqqoo sissiqe ta'e manni suuraa sin fayyada maaliif baay'een jiru naannoo sana amma fakkeenya yoon walisoo kana siniin jedhe ta'e magaalittiin kun yuunivarsiitii lama qabdi kolleejjii qabdi manni barumsaa haayiskuuliinuu lama baqa guute kan dhuunfas illee kolleejiin jira garuu mana suuraa sirriidha jedhamu iddoo lamatu jira baqa normaal sirriidha kan jedhamu barbaadamee dhaqamu iddoo lama jechuudha ishiin kan tarii jiraachuu dandeessi kaameeraa tokko qabatanii maal kan ta'an amma gidduu kanatti barataa yuunivarsiitii barataan kolleejii ijoolleen mana barumsatii barbaadan suuraa baay'ee ka'u jechuudha kan sargiillee barbaadama jechuudha kaameeraa sargiillee yoo qabaatti kontiraata irratti baay'ee ulfaatadha ani wantoota arge kaasuu hin jaaladhu kaameeraan nuti qabne birrii 13 qabne birrii 18 jira 18 jira 10 wayin jira jechuudha garuu kaameeraa sana video sana nu jala balleessanii kan gaafa sargii abadan nuti hin arganne ani video kan hin posting gooneef tokkoffaa kana isin jedhe gisee baay'eedha maaliif wanti nani yeroo san video ta gadi dhidhiise kan namni bilbila waraabbate malee ani gonkumaa namichi nun kennine kabajaan dhandheen gaafannaa yeroo dhabee editing goonee gara CD-tti dabarsine gara flash-tti dabarsine kaameeraa irraa jedha ammas hin dhandhaa birrii isaa fudhateera birrii 1,000 tafeeyyuu nu biratti birrii amma sanaa keessa jechuudha namaas dhiyoodha nama guddaadha namichi dhandhee irraa walii gallee kaameeraa qabne nama guddaadha ijoolleen dhufan garuu dargaggeeyyii 3 turan gaafa sana flash laayitii kan qabuu fi kaameeraa kan qabu nama lama dhufee ture kaameeraa kan waraabu jechuudha karaa lamaan kaameeraa lama qabatanii dhufanii laayitii kan ibsuuf tokko qabatanii dhufanii
dargaggeeyyii dhufe gaafa sana garuu namni nuti kaameeraa irraa fudhanne abbaan manichaa abbaan kaameeraa nama guddaadha safaana walii galle nuti risiitii fudhanne sun jiru birrii 1,000 taafe garuu nuti viidiyoos miimoorii suuraa gaafa jimaataa ka'aa ollee maaliif intini guddaan sun akka nu ka'uuf dirqama gaafa jimaata isaasiin kaane gaafsi sun bita guddaan immoo sargiidha ganamaa qabanii amma galgalaa waraabu amma sila namni ka'utti amma sana wanti nuti arganne jiru. Eeyu tokkitti waan halkan kaane halkan sa'aatii meeqa sadiitti kaane ibsaa malee isa nuu dhiqanii nuu fidan isheenyu. Aftee harkatti sun hafee nuu fidan ta'ee wanti suuraallee wanti nuti arganne jiru jechuudha. Gin haaruun qabu maaliif haara saaressee yoon ka'e nan danda'a waan ta'eef ani kanaaf hin zimmi jedha. Yeroo baay'ee jechuudha. An suuraa walitti hidhee ishiin gadi dhiise sana ijoollee kaameeraadhaan waraabane gadi dhiise malee hin arganne. Maal sin jechuu barbaade asumaanii fakkeenya kaameeraa sirrii lama qabda taanaan ulaagaattiin kaameeraa kaastu qabaannanii manni suuraallee yeroo sargii yeroo cidhaa yeroo sirnaa baay'ee kontiraata. Abada walisoo keessaa 15,000 gadi sittin kennan. Veelloo qabaattee mana kaameeraa sana keessatti veelloo lama yoo qabaatte warri sargii anamma fakkeenya finfinneedhaan kireesse. Finfinneedhaan qidaamee naa dhufuu qaba. Kan sanbata guddaa qidaamee naa dhufeen wixa duraa ganama geessaaf wiliin risiitiin naa kenname akkasitti finfinneedhaan kireesse veelloo jechuudha walisoo kanaa dhabee. Inni kaan natti gabaabbataa inni kaan ani qal'oo waan ta'eef laci gadiidha waan ta'eef finfinneedhaan kireesse qaba. Kan sanbata guddaa qidaamee naa dhufeen wixa duraa ganama geessaaf wiliin risiitiin naa kenname akkasitti finfinneedhaan kireesse veelloo jechuudha walisoo kanaa dhabee. Inni kaan natti gabaabbataa inni kaan ani qal'oo waan ta'eef laci gadiidha waan ta'eef finfinneedhaan kireeffadhe. Otoo veelloo lama mana suuraa sana keessatti qabaatte tokkoffaa hin kireessita lamma ofumaa keetiifuu guyyaa sargii jechuudha. Lammaffaa immoo maalan godhe seetanii kanan gaafa jimaataa dirqama footoo guddaa sana dhiqamuuf dura ka'uu qabda sargii dursitee veelloo keewwattee akka gaafa sargii goote innis akkas keewwatee wajjin suuraa ka'uu qabdu. Kan namaa raabsanis jechuudha. Jirti suuraan xiqqoon namaa kennisu gaafa sana jechuudha. Kanaafi gaafa sana asii 2,000 kireessine sa'aatii 9 irraa fudhannee amma sa'aatii 2tti nuu kennuudhaaf birrii 2,000 nuu kennan veelloo kana baraa birrii 2,000 nuu kenname jechuudha. Mana suuratii nuu kenname baqa alan baasan ofiif kontireeffatu maal goota silachi sin kennineef dirqama kee kireessaa mana suuratii jechuudha. Kanaaf kanaanis hin fayyadamta veelloo lama wachi qabatte achirraa sirkaa achumaa fudhate achumaa suuraattiin ka'u birrii yeroo sana kaffalu dirqama waan hin jirree fi gaafa sargii akkasittiin kireeffatu veelloollee yoo qabaatte kaameeraa keessa achumaan kontiraata qabatu jechuudha. Ati akka yeroo kanaatti yoo sirrii qabaatte kaameeraa gaarii qabaatte ediit gochuu dandeessee waan baay'ee jette sirriitti mana suuraas ni hojjatta jechuudha. Mana suuraa kaameeraa tokkitti qabattee yoo teesse garuu hojiin hin jiru. Kaameeraan lama qabaatte gara mana sargiitti sin ergatta yeroo sargii fa'e baay'ee wuddiidha kaameeraan baay'ee wuddii jechuudha. Guyyaa tokkittiidha garuu baay'ee wuddiidha bakka. Kanaaf kaameeraa lama qabaatte kompiitara qabaatte bakka jiraametiire sirriitti eenyuusaa qabaatu ulaagaasaa qabaatte veelloo biratti lama fidatte uffatoota akkaataa namni ittiin achumaa fudhatee ittiin ka'u uffata aadaa tokko qabaatte uffata faashiniin jiru tokko yoo qabaatte namni achumaa kontiraatesseet achumaa ittiin ka'a jechuudha. Lama inni akka hojiitti na barbaachisa yoo jette inni akkuma jirutti mana nyaataa immoo baay'ee namaa nawuu dadhabbii qaba. Akkuma tarii yeroo ta'e faayidaa guddaa qabu dadhabbii guddaa qaba. Mana nyaataa ka'uu yoo jette kaapitaaliin isaas xiqqoo ol jedha. Awulaa jedhu malee immoo nama baay'ee si barbaada mana nyaataa jechuun. Abadan yoo xiqqate nama 3 gadiin hin kaatu jalqabuma isaati kaapitaala mindaa nama 3 kaffaltee kaata. Lammaffaa immoo bakka haalonni yeroo kana bittanii wantoonni fayyadamtan baay'ee wuddii waan ta'eef namni immoo isin hin baru mana nyaataa keessatti. Beektu haala biyya keessa jiru jechuudha. Akka wuddii sanatti bittee immoo akka wuddii sanatti nama qacartee immoo nama 4-5 si barbaachisa oo gaarii qabatte kiraan mana baay'ee ulfaataadha mana nyaataa hojjechuudhaaf kushiinaa faana si barbaachisa eenyu bal'aa si barbaachisa zabanyaa si barbaachisa bakka waciisaan ulfaata. Garuu akkasuma tarii faayidaa sirriitti qaba jedheen yaada.
jabeessitee yoo hojjatte bakka wanta baay'ee gaarii yoo hojjatte jechuudha. Isa suuqitti yoon isinii deebi'ammoo yoon uf jajjabeesse sasumaan immoo ifa manaa godhaati. Tokkoffaa warri mana magaalaa sirrii keessaa yookiin daandirraa qabaatan barget sirriitti hojjattu sirriitti argattu yaada. Mana warri qabdan daandirraa warri qabdan. Kireessitaanis immoo oddoo gabaan jiru yoo hojjattanii gaariidha jedheen yaada. Baay'ee wantumna keessi fudhatu hin jiru nama kireessus hin barbaachisu amma tokko. Akkuma isiniin jedhe zabanyaa kan hin dhuunfattu hojjedhuufanii safara kana suuqiin hin jiru. Safara kana manni biraa wanti hojjetamu hin jiru. Zabanyaan barbaadan. Kanaafan qobaa koo kaffala malee utuu namni 2-3 jiraate kan zabanyaa xiqqoon kaffalan yookiin 500 yookiin kanumaan kaffala jechuudha. Maaliif 3 taanee walitti nama tokko qaxaran waan ta'eef. Ani garuu naannoo kana kan biraa waan hin jirreef qobaa koo jechuudha. Kanaafi humna namaa baay'ee sin barbaachisu, dadhabbiin lama kana sin barbaachisu. Yaa tasa yoo jedhame sin baata cuftee jechuudha. Amma mana nyaataa cuftee warra du'aa yeroo dhatutti yeroo keessaa baatee bultutti inni hojjetu si nyaatee si fixa. Lammaffaa cuftee deemuu hin dandeessu. Mana nyaataa akkamitti cuftee dandeessa? Midhaan kalee hojjette yookiin habbulee waan ta'eef firiijii keessaa fuutee har'a hojjechuu dandeessa. Yoo har'a cuftee immoo iftaan ittiin ta'u. Kanaaf suuqii immoo yoo hojjatte akkuma yeroo baay'ee isinitti dubbadhu jechuudha. Tokko yoo hojjatte lama meeshaa irratti hundaasini jedhee mi'uma taate fiddanii yoo teessanii baay'eetu yaaddoo keessa sin galcha. Garuu haa xiqqatuuti mi'a hunduma wanta namni barbaadu sana yoo suuqii keessa jiraate waan namni dhufe waan dhabu hin jiru waan ta'eef hin gurgurtaa waan ta'eef inuma argatta. Akkuma isinitti mugaa fakkeenya kiraa manaa amman kaffalu isinitti mee zabanyaadhaa dhuunfattiin qaxaare isiniin jedhe amman kaffalu isinitti mee isarraan darbee gaa waan ta'een argadha jechaan jira jechuudha. Umaa wanti na dadhabsiisu humnaa duddina citu hin jiru asa waluu koo yeroo koo asuma bakka malee namaa kennaa hooluu malee jechuudha. Garuu mana nyaataa ilaala waan baay'eedha. Humna nama 3 sin barbaachisa. Nama 2tu hojjeta jechuun dandeessu. Namni 2 hin waxamoo hin dhiyeessamoo birrii guuramoo ina tsadda'amoo atillee on control goote jechuudha. Yoo galii keessa saabbatte jechuudha. Suuqiini isinitti meera. Tokkoffaa karaa Waaqayyoo yoo isin eebbiseedha. Lammaffaa garuu bakka suuqii tokko meeshaa guuttaniitu taanaan waan amma hin nagadamneettanii yaada keessa galtanii jiru. Garuu wantoota muraasa bichaa fidduu isa kan namaan hin jiru taate fiddanii yoo teessanii baay'eetu yaaddoo keessa sin galcha. Garuu haa xiqqatuuti mi'a hunduma wanta namni barbaadu sana yoo suuqii keessa jiraate waan namni dhufe waan dhabu hin jiru waan ta'eef hin gurgurtaa waan ta'eef inuma argatta. Akkuma isinitti mugaa fakkeenya kiraa manaa amman kaffalu isinitti mee zabanyaadhaa dhuunfattiin qaxaare isiniin jedhe amman kaffalu isinitti mee isarraan darbee gaa waan ta'een argadha jechaan jira jechuudha. Umaa wanti na dadhabsiisu humnaa duddina citu hin jiru asa waluu koo yeroo koo asuma bakka malee namaa kennaa hooluu malee jechuudha. Garuu mana nyaataa ilaala waan baay'eedha. Humna nama 3 sin barbaachisa. Nama 2tu hojjeta jechuun dandeessu. Namni 2 hin waxamoo hin dhiyeessamoo birrii guuramoo ina tsadda'amoo atillee on control goote jechuudha. Yoo galii keessa saabbatte jechuudha. Suuqiini isinitti meera. Tokkoffaa karaa Waaqayyoo yoo isin eebbiseedha. Lammaffaa garuu bakka suuqii tokko meeshaa guuttaniitu taanaan waan amma hin nagadamneettanii yaada keessa galtanii jiru. Garuu wantoota muraasa bichaa fidduu isa kan namaan hin jiru jettu inni kaan hin argamaan gurgurtu. Inni kaan yookiin waanuma jiru ta'ee bifti isaa gargar hin jiru bifa tokkitti waan ta'eef hin deebi'a namni gana waan qabdan sana bichaa gurguruudha dhaabattu. Garuu meeshaa yoo guutame suuqii waan na dhufe sana namni hin fudhata jechuudha. Lammaffaa akkuma isinitti immoo meeshaa gizee tokko baay'istanii yoo galchitanii amma torban hin dabala meeshaan yeroo baay'ee dubbadheera. Torban asii yeroo fidnee kaannee yoo na 50 fidadhe 50 kana torbee keessatti yoo fixe dhaqee torban dhuftu yeroo fidu dabalee achi. Anis torbee dhuftu immoo nan dabala namarratti jechuudha. Yeroo sana immoo suuqii biraatii kan hin gurguramne meeshaan jira. Duraan galchee gatii duraanitiin. Namni yeroo na gaafatu ani dabale.
achi yoo dhaqee gaafate immoo hir'atee jira. Haa nurratti dabalattee dhaga namnuun deemaa sirra. Suuqinani torban hin dabalurra hin deema namni. Karaa sanaa irratti deema jechuudha. Akka waan inni hir'isee gurguraa jiru, akka waan inni baay'isee dabalatee gurguru. Garuu siistamni isaa maalinni meeshaa tokko birrigaa yoo qabaattan meeshaa tokko jechuudha. Wanta kiiloodhaan dhufu yoo ta'e 50 100 wanta kaartooniidhaan dhufu yoo ta'e immoo kaartoonii 2 3 wanta shigiidhaan dhufu immoo 3 4 yoo fiddanii amma sana fixxanitti torbee 2 yookiin 3 fixxu jechuudha. Yeroo sana immoo torbee 3 booda yeroo dabale hin dabaltu akkasittiin jechuudha. Akkasi jedhee sitti ma yaada isaan kana sadanii baay'ee isin jajjabeessu mana nyaatatti. Baay'ee yaada isin laadhu mana nyaatarratti. Bargixi hojjetan yoo dadhaban hin argama garuu humna nama baay'ee isin gaafata. Humna zabanyaa isin gaafata. Kiraan mana baay'ee ulfaataadha. Kiraa xinnoo miti kan kireessitanii. Mana saaloonii guddaa kireessitu, kushina kan qabu kireessitu. Bishaan baay'ee isin barbaada. Ibsaa dirqama qabaachuu isin barbaada. Kana bara humna nama 3 4 isin barbaada manni nyaata. Sana hundumaa kan faltee dhugumaas keessatti hojjattee itti fayyadamtaare kee dadhabbiidhuma ta'a jechuudha. Amma hin aggaannanu mana nyaataa yeroo jettu mana bal'aadhuma wayitiga waan namni taa'ee hojjetu jechuudha. Dirqama kushinaa qabaachuu qaba. Dirqama bishaan qabaachuu qaba. Dirqama maabiraatii qabaachuu qaba. Akkamitti juusii gootaree? Akkamitti waan tokko maashiniin daakuu dandeessaree mana nyaataa yoo ta'e yeroo amma sana kireessitu immoo salphaadhaan kireessitu. Kanaaf achitti baay'ee aanan natti ulfaata. Ani otoo jalqabinaan jira na sodaa. Yoo ta'e illee salphaatti jira miti waan ta'e mana juusii bareechanii baqa mana juusii naan siin jedhu hundumaa ta'e baqa diizaayinii bareedduudhaan bakka akka nama simatutti yoo hojjetan illee malee mana nyaata baay'ee nama jajjabeessu. Yaanni gosa kana fakkaata. Gaafii yoo qabaattan immoo ammas lakki akkasii miti kan jedhu yoo jiraate naa barreessuu dandeessu. Ani immoo sarratti hundaa'ee yaada haaraa isin ilaadhaa. Kun garuu akkan tilmaame akkan herreegetti naa galee akkasittan beeka jechuudha. Kanaaf itti xiinxalaati. Hojii yeroo itti galtan itti xiinxaluu qabdu baqa. Gin haa ta'u yoo jettan immoo rakkoon qabu. Nama waa'ee hiika mana kaameraas isin ibse, mana nyaataa isin ibse, suuqii isin ibse jechuudha. Kanaaf kana sadan irratti hubattanii fakkeenya. Ani kana kalkuleet gochuu danda'a, kontirool gochuu danda'a. Baqa humni koo danda'a, ogummaan koo isa cimee argamsiisuu danda'a isa jedhu yaaduu dandeessu. Yaada keessan naa barreessaa.